Singer garbaye koba kaminta balle sanzia angadera bolso lemona tindebio takiti tokotu sena balle sanzia angadera bolso lemona tindebio takiti tokotu Dava sena Dava nama hedduun barbaada interview godhan irra hawwi sibana Okay ashama harka fuudhe ijoollee Oromoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota ana maakii Oroodha baganaan jiraatanii amata kumata kanaaf jiraadhaadhaan isin jechuu barbaada arraas biratti M nama ja'amu jechuun maqaan isii M miti gizee hunda M jechuudhaan beekamti social media kanarratti namni hundinuu waa'ee isii namni quba namni isii hin beekne ni jira jee yaadu arra gaaffii gaafachuudhaaf hin fidee garaana nyaateetiin bikka dalagaatiin ture isii gaggaafachuudhaaf mana isitti argameetiin jira manni isii akka jirutti M ta'ee jira guututti M as birattis illee kunoo as bira M qabdi huccoonis M as bira kunoo girgiddaa kunis M wanni hundinuu M ta'ee jira jechuudha maaliif akkana M maal jetti M eenyu namni hundinuu gaaffii gaafadhu jettaniini kunoo akka jettaniitti isinii fideetiin jira isinis na hayyamtee jirti gaaffii gaafachuuf sanifu M kun nama jiru moo nama du'eef akkatti yiti moo nama jiruu fi maal taateeti obboleetti teenya qaaliidha jaalaltii tante hedduu nama ajaa'ibsiisti anqa wallee baastu takkatti waa hedduu taatee jirti sanifu gaaffii gaafadhaanii jechuu gaaffiin gaafadhaanii okay wal baradhuun sinjaa Aye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Facebook maakii irratti kan argamtanii hundi keessan nagaan najiraadha baga nagaa taatanii yaa ilmaan Oromoo gaa akka beektanitti na beektanii ani Emmidha. M suuraa na baasii jennaan akkatti suuraa isiniif baasee keekallee dalageen ture garuu bakka keekni ni bada gizee taa'u freezerii kaa'een ture kaleessan baasee darbe. Na akkasin sanin jedha har'a maakiin waa'ee maal taatee obboleettii tiyyaa maaliin si gargaara maali rakkoon kee walitti fiduun hin danda'a maalime ati obboleettii tiyyaa biyya ormaatti akkas gizee godhattu namuma si qeessit si fahamuu dhabameenan jette kanaaf jennaan maakiin har'a nagaafachuu fi ani immoo qophaa'ee fi jira waan isin nagaafattu hunda kuno asirratti hordofaa seenaa ilaala ni himaa fi dhugaadha moo sobamu maali jaalalti akkanaa hin jirtu ni kijibdi dhugaadha kan boohu jira kan arrabsu jira kanaaf jennaan dhugaasaa hadha bartanii namni lafa ka'ee akkana suuraa namaa laxxafatee hin maraatu namni jaallatee isinumaa maraataa jedhama rakkoon qabu inni jaallatanii maraachuun waan jirudha of balleessuun ni jira waan hunda jira kanaaf jennaan maakiina dubbattu amma okay ashama ummati kiyya qaali maal seetanii yeroo durarratti an dalagaan ture baatii hedduun dalagaa ture sanifuu isii bira dhufee Facebook maaligaa TikTok irratti argeeni TikTok irratti dubbiseeni maal taateeti jeetiin gaafadhee namni hundinuu rakkoo isii kana namni beekeef hin jiru maal taateeti isirraa dhageenya yeroo jira kan hin gaafachuu barbaadu M gizeetu beena M eta M kun enyu nuuf ibsi yaw M jechuun anaaf akka beektanitti akkam faarsaa jirutti
jaalalleeti yaa naman jaalladhuudha yaani amata hedduu wajjin turre ilmi namaa ni jijjiirama rabbii tokkicha qofatiin jijjiiramini namni dhugaadhaan jaallate hin jijjiiramu namni sobaan jaallate immoo ni jijjiirama jechaadha jaalalti dhugaa hallayyaa nama seesisti naan em jechuun maqaan isaa Mu'aaz jedhama hedduun jaalladha hedduun fedha waan inni naaf ta'e atun ta'ee fi jiraadhe har'a maqaa isaa hin dhawu jechaadha hedduu garaa na gubaa adda bahuutti jechuudha kanaaf jennaan em jechuun jaalalleetiyyaa haadhatiyyaa abbaatiyyaa biyya ormaatti saahibatiya wa hunda kan nafahamudha hadda baatii torbamu baatii 8 isa bira bahee amma isa ta'uu nagarre fundraafis nagaru hedheetiyyaa dagaru kan rabbi caala rabbi waan naaf idu hin beeku እና sababa nama baay'ee na jibbee nama baay'ee na dheessee dalagaa fi iseetiin manatti galee hedduu gatiin jaalladhuuf jennaan akkasii jechaadha. Okay. Kuno isiniif himtee jirti emni hedduun jaaladhaa hedduun fedhaanii jechuu jirti saniifuu pirankii miti kan uummata Oromoo godhu jiru waan jaaladhuufi jettee dhugaadhaa namni tokko dhaggeeffadhaa uummata kiyya qaaliidha michoo sana TikTokii si jala yoo kan deemtanii ilaaltan taate wanni hundinu em dha anka fuula isirratti kuula em godhatee kuula asirratti em godhatee zubaala won feestaala hunda uffattee ture isaa feestaala hunda uffattee barakiinaa hundanii dhugaatee ture jechuudha ani akka nama tokkotti intala dhalaa takka intala dubaraa takka sadarkaa kanarratti yemmuu argu garaa na balleessite namni itti qoosaa ni arrabsitanii saniifuu namni obboleeyyan qabdan obboleetii ni qabdanii saniifuu nama dhalaa takka maal taate jechuudha fi ani keessatti gaafadhee waan inni si gargaaruu jiraate gargaaruun hin danda'ani garuu kan inni as biratti fideen dhugaa isii akka beeytaniif akka uummanni Oromoo hin arrabsineeni jechuudha. Akkasitti namni hundina arrabsaa sababa isaa namni hundina jibbee jira namni tokko nam fedhu boy no anna sababa isii namni hundina jibbee jira namni hundina fedhu jetteemi Oromoon nama hin jibbitu nama abbaa fedhee ta'u cabaa keenya ta'us baalagee keenya ta'us maddi dhaabbannee jajjabeessu maal akka ta'u yookiin ka inni hin jaalanne yoo kan ta'u akka isiin dhiistu takiin yoo kan walitti fiduu danda'e walitti araarsuu danda'e taate waanin godhuu qabu guututti isii gargaaruudhaaf qophiidha jechuudha. Saniifuu namni yemmuu gisee waan hunda ni beeytanii waa'ee poolitikaa qofan haasawaa ta'ee garuu arra micoon sun garaa waan na nyaattee fi as bira fideenii waan hin danda'u guutuu gama kiyyaan gunnin godha jeetii yaada. Okay, duuba kan jiru emmaan akkatti isa jaalattee kunoo laalamee kuno asbarati kuni maqaa kan keetii mee ol qabsaniilee okay asbarati illee emmin harkaa bakka waa hedduu laala asbarati illee bakka waa hedduu jira uummata kiyya mee isiniin garsiisaa kuno laalaadha girgiddaa kana gubbatti illee jira asbira jira saniifuu maaltu akkanatti girgiddaa kana gubbarratti illee waa hedduu laxaaxaftee jirta footoo isaa jechuun as biratti afuuffaanatti argama waa hedduu natti mul'atu jira maal kabajjeeti maali kan kabajjee qopheessitee moo maal qopheessiteen jechuu barbaada Fatiyaadha maqaan keetillee isaa ayman Fatiyaan jedhama maal qopheessitee bakka emmi wajjin waan gaariin dabarsee waan hedduun dabarsee emmi jechuun anaaf qaaliidha hamma dhumaatti jechaadha kan rabbii hin beeku hanga dhumaatti anaaf qaaliidha anaaf waan hedduu na ta'ee jira waan ilmoon kan haati goodeessee obboleettiin tiyya hamma isaan taane ani isa zallamuudhaaf miidiyaarra dhufne inni fedhu suuraa isaallee maxxansuun fedhu akkas godhachuullee fedhu garummaa bas jaalala emma jechuun anaaf qaaliidha sinin jedheera yeroon beela'ee yeroon rakkadhee biyya kanatti boyno yeroon waan fedhe akka bochuun itti keenaas biras fide boyno bakka in danda'u waa'ee isaa gisee naasawniin bu'aa እና akkasitti waan hundinaa ta'ee jira waan ilmi namaa naan taane jechaadha garuu
Bakka kanan jibbuu dhiisee gizee jiraannu keessatti waan hammeenya natti dalagee hin beeku. Namni hammeenya namaa yaadee irraanfatasa. Inni hammeenya hin qabu. Nama fedhaa nama jaallata. Na jaallata. Yoon rakkadhe yoon beela'e fuula kiyya irratti beeka. Yoon dhukkubsadhe fuula kiyya irratti beeka. Ummaan tiyya akkasaa hin beektu. Inna saahiba kooti yoon rakkadhe kiisheessa keessaan fuudha. Haati koo isan dhalle. Garuu inni hedduu nama gaariidha. Taruu kan adda nu baasee waan tokkodha. Ani baalagee ta'eetii miti kan adda baane. Amala dhabeetii miti. Inna kanaaf jennaan isiin sinii fayyamtu. Okay, aspirati boyni aspirati maal qopheessiteeti kan hundi afuufaa gootee waa hedduu gootee jirta. Aspirati maal qopheessiteeti? Isaan bakka kana qopheessuu barbaade bakka yani erga adda baanee baatii 7 akkana baatii 8tiif deemaa jirra. Bakka useetuman dhufee balloonaa kaa'ee suuraa isaa hojjechiisee kubbaayyaadhaan illee tishartiidhaan akka agartanu hojjechiisadhee keekallee dalagee viidiyoo kiyya agartanii ta'a TikTok irratti gadhiiseera YouTube kiyya irratti illee gadhiisee jira. Akkasitti dalageetiin bakka of surprising godhe akka inni qaamaan na bira jirutti of surprise godheetiin of gammachiisee jechaadha gaafa sanatti. Akka nama maraataa akkas godhaanaan jedhani. Garuu ani maraanne hin jaalladhe malee. Jaalalti qaanyii miti Oromoo biratti akkan beekutti safuu miti. Safuun haatuudha. Safuun baalagaa'uudha. Waan baalagee dubbachuudha isaa. Garuu jaalalti safuu miti. Oromoon wal jaallatti wal kabajji akkan beekutti. Innaa kanaaf jennaan ofin surprise godheetiin suuraa isaatiinis keekaanis kubbaayyaadhaanis uffadhee anilleen jedheetiin surprise godhee erga gaafa sanaatii manaa bahuun na jibbisiise bakka waan inni ka'ee maskootii banatee bahuun natti fakkaata suuraan isaa jechaadha. Gizeen agaruu hedduun jaalladha. Namoonni isa beekanu namoonni ana beekanullee hedduun naa bilbilanii maaliif akkas goota maaliif mucaatti akkas dalagdaa maarreenaan jennaan laa'an gatiin jaalladhu fedha inni jibdaa jaalalaa miti kuni illihiidha naan jedhanii jennaanin hayyee anatu akka jaallatee beekaa rabbiin keessa koo ilaalaa jira. Rabbiin na agarraan kan nama faayidaan qabu jedheetiin irraa osee jechaadha. Namoonni hedduun na arrabsitanii namoonni hedduun wallahi saahiba hedduun dhabe isarraa isa na ani kijibaa miti wallahi har'a amma dhufee dhaabbatee gammachuun natti dhaga'amuun beeku waan garuu inni isin dhufu karaa nan bahuun maaliif seetanii ilmi namaa walitti walitti deebi'asa akkam beekutti Oromoon yeroo walitti nama araarsu maanguddoon keenya gaa abbootiin yeroo nama araarsanii namni walajjeese nama walitti araarsan. Garuu ani waanin ummaa isaa ajjeese irratti fakkaata gizee akka inni na jibbu jechaadha. Wallahi badiin kiyya gaa badiin qabu ilma namaati badiin qaba jedheetii yaada. Garuu immoo dila kana akkana jibbuudhaaf badii hedduu hin dalagne jechaadha. Okay. Garuu eenyu maqaan isaa kan dhugaa? Mu'aaz yookiin waan jechaa jirtu as biratti dhagaa jirta yoo jiraates takiin laayifii kiyya kana sheeriinis akka ta'u yoo walitti qabanis akkuma taateettu ni gartaa jechuudha. Saniifuu intala dhalaa takkaatti miidhuun barbaachisaa miti. Dhugaa jirtu yoo simteef yookiin dhugaa jirtu afaan keetira namni tokko namni akkam seetan akkam beekutti waa'ee jaalalas dilas maaraan beeku garuu ta'e namni tokko yommuu jaalatan yoo abbaan tokko jaalaleen isii as biratti dhufe siin barbaadu aan siin fedhu jee kan afaan isaatiin himuuf dhufee siimee jira. Inni barbaadu afaan hin baasee moo namaan jedhe malee inni hin jenne mi inni siin hin jenne. Okay, saniifuu silaa inni amma kiyam silaa inni dhufee siin barbaadu na dhiisii yoo siin jee akkam ni dhiistamoo akkam bakka rabbiin na keessaa baasa obsee rabbiin na keessaa garuu akkana godhattu mi. Okay, dhaggeeffadhu Mu'aazii fi as biratti takiin kootuuti siin barbaadu bakka waan yoo kan jaalatu ta'e
ni jaalatan akka yaadutti waan jaalattuu fi akkana namni hedduun nama sodaata. Sirriitti nama sodaata. Amma saayibban isaa gizee gaafatanii wallahi quraana fidaa an kakadheetiin himaa ani isi jaalalti irraa nan qabne jedha. Namoonni sun immoo maal godhan eenyu na amanan ana amanan immoo isa amanan malee saayiba gaggaarii qaba saayiba kabajamaa qaba garuu inni ni qaanfata maalitti beekama seete mucaan nama araarsuutti beekama sheekaatti beekama malee akka ni jaalallee qabutti hin beekamu. Baqa ni qaanfata jaalalatti hedduu qaanfata jechaadha. Okay, abshir. Ani garuu akka mataa kiyyatti isaa hojii Mu'aazii hojii akkan godhe fedhe seenee akkan teeteeti isaniin harkadha. Ni jira moo ni jira misila? Ni jira. Okay. Akkamii fuudhee moo maal? Laan fuudhe. Okay. Saniifuu ani Mu'aaz karan seenatu isa dubbisuun barbaada si dubbisuun barbaada Mu'aaz maaliif akkana gootu yoo boru duute boon kan kee waan hafa hin qabne saniifuu anqa jirtu yookiin dhugaa kootu itti himi ani sin barbaadu silkiin isaa dawalantu please warri messenger anarra jawaltan please narratiin bilbilinaadha ammaaf saniifuu dhugaa jirtu kootu itti himi isinis gara akka murattuuf jechuu saniifuu namni hedduun social media kanarratti YouTube irratti waan hundarratti waa'ee isii kana haasawaa jirani arabsu jirani isii qeequ jirani kun yoo kan si gammachiisu taate maaliif si gammachiisa intala dhalaata obboleetii hin qabdu moo akkamii obboleetii namni hin qabne hin jiru yoo obboleetii hin qabnes haadharraa baateen siin jechuu barbaada saniifuu garaa nama nyaatti dhugaan jaalattee dhugaan jaalattee wallahi dhugaan jaalattee an jaalala akkana harkee hin beeku yemmuun na hayyamtee mana isii dalagarraa dhufee mana isii yemmuun dhufu manni isii guututti M qofatee jira guututti jechuun wuccuunis M haasoinis M wanni isiin haasoitu hundi M ta'ee jira jechuun saniifuu namni tokko namni haadha ni qabda namni dhalaa garaa keessaa baatee jirta nama tokko garaa jechuun dhalaatu si dhalee saniifuu namni haadha qabu dubartii hin miidhu dubartii kabajamuu qabdi bika hundattu dubartii kabajamuu qabdi yoo kan jaalanne ta'ellee mooraalii isii eeguu qabdaanii jechuun mooraalii isii eeguu qabdaan akkamitti akka eeduun anaa si hima jechuun akkan godhe si harkachuun barbaada si dubbisuun barbaada saniifuu micoon tun hedduu garaa nama balleessiti jechuudha. Ammas wallee isaa waastee jirti na fakkaate wallee dheengada wallee wallee kana ja'iif amma nutti hin boo'ina wallee isiniif haa jettu wallee isaaf jettee isaaf baaste tokko jiraan dhageetiin jira wallee saniifuu wallee sanii nuuf je'iin siin jaafati haa qashti qoqqoolkaasti akka dhagaanitti ja'iif. saniifuu warri isii arabsan ammallee as jalaan warri arabsanii wallahi ummata kiyya arabni haafu maaliifi wanni sirra geekun sirra ga'uu danda'a takiin obboleettee irra ga'uu danda'a wanni hundinuu namni nama arabsee takiin namatti tun akkamitti akka nama godhatti bootuun dhalaadha maal hin ja'ina maaliifi jaalalti akka nama goone qabdu namni jaalate tokko sodaa hin beeku waa takka wanni takka isatti mul'attu jiru wanni takka baka wanni takka itti mul'attu jaalatu malee waan takka hin beeku jechuu gorsa yoo naamman hin gorsa akkanan ta'ini online irra baatee hin jaaladha maaliif jetta yoo hin jeen natti aaruu dandeessi maaliif waan jaalattu jecha jechuu waan jaalattuuf maaliif maakiin akkanaan jetti amma hin galu booda galaaf jechuu saniifuu arraba irraa dhaaba dhugaan jaalattee jaalaltii qaanii hin qabdu bakka namni hundi wal jaalataa garuu jaalattiisi kan ajaa'ibaati filima itti dalainaa jechuun jajan filima taarika jechuun seena qabanii ijoolleen tuni seenaa isaanii hedduu jira seenaa san kara filmiitiin isiniif dalaidi filmiinis isiniif dalagamaa filmii afaan oromoo kan jaalala seenaa dhugaallee fatiyaa isiniif dalaidi jechuudha. Emmi hojii walitti araarsa yoo rabbi jee emmi fidunin fidajeetiin abdii qaba akkan isii harkadhe kanatti jechuudha. Mi amma wallee isaaf baaste san nufaa ollista akkam jettan mutaalee qaarii haayee galatoon. Haayee wallis.
Jalalti jalaluma eenyutu jaalalaan halagaa godhe eenyutu jaalalaan halagaa godhe jibbaatu halagaadha muwazeeko na dhageessa laata jalalti jalaluma eenyutu jaalalaan halagaa godhe eenyutu jaalalaan halagaa godhe eenyutu orma godhe eenyutu orma godhe eenyutu halagaa godhe jibbaan halagaadha jibbaadhaan eenyuuf fira godhe jedheera aceen sirbee bar anaa miti kan sirbe aceen anaaf sirbee du'e bakka yoomiyyuu garaa kiyya keessaan ba'u akkasii jechaadha. Haa kunuuti khabrallee jettee jirtaaf meegaa sirbiif jechuun akka sitti dhaga'amneef as bira si fidee saniifuu sirba lammaffaallee nuuf jedhi. Hayyee. Fira kootiin gargar bahe fira faana gargar bahe ansiin siif jechuun saahiba dhabe siif jechuun fira dhabe nannafa dhufu siif jechaan saahiba dhabe siif jechuun jibbame siif jechuun quuqame muwazeetoo siif jechaan fira dhabe siif jechaan saahiba dhabe siif jechaan namni baalagee naan jedhe siif jechaaf namni na xireeffate siif jechaan namni na quuqe muwazeeti yaa eessa jirta habibii anoo sin jaalladha. Wallahi hedduu takka garaa nama balleessi. Warri na birbirtan kun maali qoy? Naraatiin bilbilina yaa booda bilbiltanii. Booda bilbilta please. Keessaa lawaasa deeman bar. Beekaati bar isin bahin. Qoy meequ takka. Maal gochuuf? Haye. Okay. Akkasitti kunuuti eenyu jaalatti jechuudha. Ammas gaaffii kiyya hin dhumne. Abshir okay? Ani gaman danda'uudhaan isa harkachuudhaaf ni yaala. Saniifuu namni maal jechuu jira? Ni jiraamu ni du'ee jechuu jira. Saniifuu ni jiraamu hin jiru. Wallahi emma akka atu jettu kana salphaatti na argattu. Emma maali mul'atu? jechuun muwaaz jechuun hin beektanii ani hedduun amala isaa beekaa amma namoonni hedduun naaf gaafatanii turani duraan jechaadha namoota hedduu akka isaan na jibbaniif isin kijibduudha isin faradduudha maarree garuu amma isaan narti deebi'aa dhufaa jirani maaliifi dhugaa laalaan jiran akkanaan dhugaadhaan jaalladha isin ni kijibdii dhugaadhaan nan jaallanne maqaa kiyya balleessuu fi isii akkasii maarreedhaa gizee jedhu ummanni na jibbee ture amma garuu namni hedduun dhiifama na gaafataa jira gizee tokko saayipitii kiyya tokko bira dhaqee fatiyaan faradduudha fatiyaan kijibduudha ni amantaayna sirritti amana nama jaalalaati namni isiin amanii rabbitti arkaa jira ati maali jenna ani hin jaallanne kijibaan akkas maraatti amma maatii naqxee gaafatte maatii sirritti amansiisa arraba kana ni qaba nana amansiisu ani gaafa arraba kana wallahi la quraana kakatee jechaadha ni amansiisan yani nama salphaa miti yani nama tulfaata isa amansiisu jechuudha in beeku yaati akkasitti namatti hin jabaatu garuu inni wallahi anna dhibaa jira nam samuu namaan qabne dhala nama gaarii ture akkatti nama jibbuun immoo isin nama ajjeessaniillee walitti deebitan isaa yoon arrabsellee jechuu kiyya namni nama ajjeesee walitti deebi'a kan isaa garuu wallahi la'aziin namni
inni amane garu ani obboleetti kiyya namni ko dhiirti tokko gizee nama jibbitu dhalaan akka gowwaa taate ni beekamti yeroo irraa fagaatu yaa obboleetti tiyya waan hedduu dabarsinee jirra aniif ati obboleeyyanii aniif ati wajjin nyaannee dhugnee jirra mana tokkotti gallee jirra aniif ati waliin taanu kanaaf jennaan ati marachuu keerra nagaadhaan si gaggeessa yaa obboleetti tiyya ati qaaliidhaan biratti ani haadhan qaba obboleettiin qaba nagaadhaan taa'i jedhee mana biraan akreeffatee bakka nagaan kaa'uu qaba ture garuu akka zibaalaan beektani wallahi footoo isaa siniif hin gadhiisa meeshaa kiyya akka zibaalaatti sassaabee suuraa kaasee bakka dalagaatti na erge akkasitti na gaggeessa garuu an akkasitti waraanee mu'aazee akkasitti waraanee jechaadha dhiiga isaa coccobsaa waan na jibbuun seene wallahi isa rabbiin na argu anaaf namni na jaallatu jedhee namni naaf agaddu jedhee hin kakadhu maaliif seetan mas rabbiin tokkichi na barraan kan nama anaaf faayidaa hin qabu kanaaf akkasii jechaadha. Okay, hedduu jaalatti kun isinii hojjetti piraanki miti an dhugaanii jaalladhe dhugaan jaalatti anilleen arkeetiin jira mana isii dhufe wanni hundinuu dhugaadha. Saniifuu an uummata kiyya qaalii warran isin kabaju warra na jaallattan saniif warri na jaallattan akka isin arrabseen hin beeka jajjabaadhu jecha akka ittiin hin beeka namni hundinuu namni nama jaallat namni hundinuu hundi keessanuu jaallattanii ni beektan dhabdanis ni beektan maraatanis ni beektan garuu maraatuu keessaniif jaala keessan ifuma keessa qabdan online irratti hin baastan malee garuu isin akkuma isin jaallattan sanitti isinis jaalattee nama walaadda hin jaalanne namni akka jaallatu jaalatte garuu isin saayboon gizee hunda namni waa'ee dhiira tokko gizee namni tokko jaaladhe nam jechuun rabbiitu beekaa waan isaan lameen jidduu jiru saniifuu maaliifi namni tokko inninis haalaan jaalateetii waan jaalakanneefi kan isinis akkana taateefi rabbiitu beekaa waan isaan jidduu jiru saniifuu namni tokko isii arrabsuu dhaabaadhaan isin jechuu barbaada. Social media kana gubbaratti YouTuber warra isin dalagattan dhaabaadhaan isin jechuu barbaada warroota sammuu hin qabne jechuu warroota obboleeyyan hin qabne warroota haadha hin qabne hin arrabsina micoontu wallahi wabillahi agarraa jirtanii boochi bakka namni maana jibbaan saayiboonni na jibbu inni na jibbee saayiboonni xiyyis na jibbee warri miidiyaa sooshaal gubbaatillee keessaan dhufanii maal taate namni jaayin na gaafate hin jiru naan jette anuma qofa dhufee na gaafatee naan jette sanifu kun ta'uu hin qabu keessaan seentanii maal taateetii maaluma taateettanii gaafachuu anas biratti gizee hundaa'uu ni beeytanii waa'ee poolitikaa malee waa'ee nama tokkorraa wanni hin jiru garuu garaa na balleessinaan namni na arrabsu jira namni nan fedhu namni na qeeqanan Oromoon nama hin jibbitu Oromoon dhugaa feetu cabxa feetu caccabta feetu baalagee taata ni hidhanna maraataa keenya maraataa keenya ni hidhanna baalagee keenya ni gorsanna dhukkubsataa keenyas akkasumatti saniifuu ina arrabsina hin qeeqinaani yaa ummata kiyya ina arrabsina yoo dhugumaan jaalatteen isin waan isin mukana ina arrabsina please ina arrabsinaadha saniifuu kunoo kabajaanis gaafatu jira ina arrabsinaadha waan dubbachuu jiraate dubbadhu wallee maani si bana hawwi si bana Anna an waanan isi videoon kun isa qaqqaba jedheeti yaada yaa mu'aazee akka ati miidiyaa irra si baasuun hin feetu rabbiif jecha garuu suuraa kee maxxansuun tiyya si yaadeetanii waan tokko isiniif himu seenaa tokko an jechuudha wallahi dalagaa bakka dalagaa taa'ee yeroo yaadu dalagaadhaa eeyyamsiisee dhufeetiin ulaasaa bukkee ta'a saayibban koo ni beekan saayiba isaa takka jira na bilbilee dalagaa galaa jiraanaan jedha rabbiin isaaf kennu saayibni isaa sun hedduutti dhiyaata dalagaa galaa jira fatiyyee eessa jirta ilaaluu feetaanaan jedha inna yeroo inni dalagaa deemu saa sabaa subii deemeetiin meedaan abdoo abbadhee ilaala indagana ammoo ulaasaa irra taa'eetiin isa ilaalaa jechaadha maaliif ni yaada hedduu yaada kanaaf jennaan amsiin isaa dhaamuu barbaadu video kana sirriitti agarra Hai mana video kana agaru seetanii ani suuraa maqaa isaallee dhawuu beekama nama jaalatu kanaaf jennaan ani amma kana isin barbaadu jechuu
isallee na jala abaaruu keessanii barbaadu nama gaariidha hedduu nama gaariidha isallee arrabsuu keessanii barbaadu na jala hin arrabsinaadha jechuun jirti ammas ana qofa sodo hin ta'in naman jaaladhes na jala hin arrabsinaadha jechuun jirti hin arrabsinaadha waan isaan lameen jirtu jiru rabbiitu beekaa maaliif akkana kun baalagee kun maaliif hin jeena anillee hin jehu maaliif akkana akka godhi rabbiitu beeka waan isaan lameen jirtu garuu ka isiin barbaaddu kan as bira dhuftee dhugaanin jaaladhee nuun ameenuu arrabsamuu hin qabnuudha bakka nuun arrabsinaadha yaa uummata Oromoodhaa sagalee kiyya dhagaa nan arrabsinaadha jechuun jirtu uummanni Oromoo dhugaan namni Oromummaa qabu dhageeffadha waan takka siimaa namni Oromoo ta'e Oromummaa beeku namni Oromummaan akka ta'e Oromoo jechuun nama jaalala beeku nama jaalatu nama kabaju yoo miidhamteellee nama simaddii dhaabbatu ungaan Oromoodhaatii miti alagaa madduu dhaabbataa ture kaarra nu gatan jechuu kaarra biyya teenya irratti akkana nu godhu turan duraan wajji turre siigalee isa inkwaan Oromoo teenyaa mitiitii jechuudha sirkiiteetu miti yaa bilbilamu jira saniifuu Oromoon dhugaa nama narrabsituu baalagee ni hidhannaa maraataa keenya ni hidhannaa dhukkubsataa keenyas akkasumatti mana yaalaa geeffannaa caccabaa keenyas akkasumatti diriirsina waan ta'eef namni Oromoodhaan sin arrabsu nama sammuu hin qabne nama maalummaa kee hin beekne Oromoodhaan miti kan sin arrabsu jiru okay saniif Oromoon sin arrabstu Oromoon abdiin qaba nama hin arrabsan Oromoo jechuun kaayyoo qabdi kaayyoon keenya bilisoomuudhaaf halkanii guyyaa falmatu jira biyya keenya irratti jechuudha biyya keenyaaf malee falmii malee nama arrabsuudhaan miti nama arrabsuudhaaf ammas namni tokko nama arrabsee bilisa hin ba'u bilisummaa nama arrabsuufis hin dhuftu nama qeequufis hin dhuftu nama gargaaruudhaan waan babbareedduu godhuudhaan nama maddii dhaabbatuudhaan nama jajjabeessuudhaan badaa ta'u caccabaa ta'u maaliif akkana godhatti odoo hin ta'in maddii dhaabbachuudha Oromoo jechuun Oromummaa jechuun maddii dhaabbachuudha. Kai nama mucaa tokko qanii beekan maal jira okay waan taphattuun see barii namni akkana jechuun jira kun as biratti komentii namaatti turan waan taphattuun see maal jechuun jiranii uummanni Oromoodhaa jechuudha saniifuu waan ati irratti waan akkanaa maaliif akkana godhattee maaliif akkana nuti taati waan jechuudhaaf tokko si qeequu danda'a malee isiniin jaala ammas waan isin irra deebiitiin taafi aan uummata Oromoon hin jaaladha ani Oromoodha saniifuu uummata Oromoonan arrabsinaadha jechuudha Oromoo sin arrabsitu jee deebisee fi isin hin jaaladha isin hin jechuu jirti jee waan jettu kun yaa qaaleewwan koo yaa Oromoo yaa qeerroo yaa qarree ani hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja Oromoo ta'uu kiyyatti hedduun gammada maaliif seetanii namoonni tokko kan naaf dhiphatanii ni jiranii namoonni tokko immoo baalagee kan naan jedhanii jiran maaliif seetanii namoonni sun isa qofa fahaman ana waliin galan naaf hin beekani rakkina kiyya rakkina isaa qofa itti dhiyaatanii rakkina isaa qofa gaafatanii tiyyi ati kijibduudhaan naan jiru garuu immoo rakkina koo gubaa kiyya gubaan an gubataa jiru dhukkubsataa jiru isaan naan beekne garuu kanaaf jennaan Oromoon immoo laazima namaa beekuu qaba Oromoon namaaf nama walitti hin dibdu namaaf nama walitti fiddi malee akkam beekutti jechaadha kanaaf jennaan ani har'as booris isinin jaalladhaa isinin kabajaa hedduun isin ulfeeffadhaa ani umurii kiyya keessatti naman arrabsu takka ani namni komentii naa kennaa komentii nama arrabsee hin beeku gabbaa'ee nama dhuqee hin beeku emmi kiyya jechuu malee ani waan biraa takka jedheetiin beeku jechaadha ani ndoom innan sodaadhu du'aayi naa godha wanni ani hedduu sodaataa jiru maal seetanii takka jennaan nimmaraadhaa huccuun darbee deemaan jedha gisee tokko hammama seenee kilooreksii dhuguu jedheetiin yoon du'eessattiin argaa jedheetiin of gabbees of qaba jechaadha inna wallahi gisee tokko gisee takka yani ni jiramti of balleessuu jedheetiin yoon balleessi eessattiin argamu caakana yoon of balleessi eessattiin argadha eeka eessattiin argadha muhazeeti eessattiin argadha garuu yoon jiraadhee qaamaan dhaqeetiin ulaa jala taa'ee ilaala suuraa isaan ilaala saa rabbiinis immoo of ajjeesuu kiyyatti ani ilma muslimaati
nagaafata. Kanaaf jennaan jiraadhee isa laaluudha. Kanaaf jennaan nan arrabsinaa sinin jaalladha. Isallee na jalaa hin tuqina. Okay. Ani asirratti maal jechuu barbaada? Okay, Fatiha maal isin jechuu barbaada? Akka nama tokkotti akka obboleettiitti na laali. Namni Oromoo takka obboleeyyanii wal jaalatanii wal simaddiin dhaabbadha waan hundaafuu. Asirratti wanni jechuu barbaadu if ajjeesuudhaaf takkiin if miidhuudhaaf hiyyaadi. Maaliif isiin nama waa hedduu si eeggata. Namni isa malee namni biraa ganaa dhufa. Ni dhufa beekte? Wanni beeku qabdu namni tokko wanni beeku qabdu dhumatti namni tokko jaalattanii namni tokko maal yaada jaalalti waan isarra dhaabbattu kana booda waan jaalachuu hin dandeenye kana booda nama waan ta'uu hin dandeenye itti fakkaata. Saniifuu ati kana booda la waa hedduu si eeggata waan ta'eef nama qaqqashtii nama hedduu jira qeeroo nama hedduu jira nama bireeda nama bakka nama hedduu jira. Saniifuu namni hedduu jira isa qofarratti miti kan jaalalti dhaabbatu. Ifa Jesu waan kana yaadi waa hedduu kaayyoo guddaa qabaachuu qabda. Kaayyoon kee waan kana waan xixiqqaa kana irratti ta'uu qabu. Waan xixiqqishaa qooshaa qumburee kana irratti yaaduu qabdu. Ati nama guddaadha sammuu qabda. Saniifuu namni hundinuu namni simbeene kan simbeeku dhalaa nafxanyaa baalagee hundii jechuu warroonni bunnaa beetii bulanii maal ta'an dhalaan nafxanyaa guutuun odoo simbeekii maalummaa kee hin beekin ati nama dhugaan jaalataa waan biraa hin balleessine nin jaaladhaa malee nama arrabsitee simbeetu nama qixxee simbeeku akka ani sii beekutti em jechuu malee nama isii arrabsuufuu ripilee gootee hin beektu takkaa jechuu. Saniifuu if miidhuu if ajjeesuu yaadini mu'aaziin kan si jaalatu yoo ta'e ati akkamitti inni gama kee dhufuu danda'a yoo jette jabaatu qabda. Sigalee jabaatu qabda. Em jechuu dhiisteetuma bakka sirba takka tokko jira. Sirba nama bashannansiisu jira. Waan nama bashannansiisu fa'aa banattee waa hedduu jira. Waa'ee koomeedii maal filmii diraamaa waa hedduu jira. Koomeedii babbanattee laaluu fa'aa koofaluu fa'aa taphatuu fa'aa yommuu barbaadde sana irratti bilbiltee waan barbaaddu guutuu siif hin godha. Akkasitti jajjabaatu qabdi jechuu barbaadeeti. Waan maaliif if ajjeesuu waan akkanaa kana yaadini. Ati ummaan tantee si barbaadde abbaan kee si barbaada. Nama hedduu si jaalataa isa qofaa miti nama hedduu si jaalata waan ta'eef akka taatu barbaadu. Okay? Nubbalu ana sii kawwata. Duraan dursee maakii hedduun galateeffadhaa Habibtiidha. Naaf yaaddee saahibni natti dhiyaatu naaf yaaddee rakkina kiyyaa rakkoo kiyyaa na gaafachuusitti hedduun galateeffadhaa. Intala Oromoo dhugaatii isinii hedduun galateeffadhaa. Maaliif yoo jettanii Oromoon tokko miidhamnaan ilaaluun fedhu. Kanaaf jennaan hedduun galateeffadhaa. Anarraallee waan argattu Rabbirraa argatti. Kanaaf jennaan amsa tokko immoo siniif hin dhaama. Maal seetanii dhaamsi kuni Rabbii keessan yoo na jaallattanii yoo ummaa qabaatanii yoo obboleettii qabaatanii yoo kan isin dhalte ummaa taatee wayin isin kadhadhaa. Du'aa hinaa godha. Akka inni na keessaa bahu maaliif seetan? Mucaan akaadha. Dhakaa sammuunsaa dhakaa ta'ee jira. Wallaahi nama ajjeeseetiin jira natti fakkaata gizee yaadu. Kanaaf jennaan isatti deebitaa du'aa isii goonaa naan hin jedhina. Isaallee Rabbiin jaartii gaarii haa kennuuf. Buluu barbaada. Jaartii buluu gaarii qabdu haa kennuuf. Anaafis immoo akkasitti hiree gaarii naaf haa kennu. Akkasitti du'aa hinaa kadhaa malee lakkoofsa isaa fidii feesbuukii isaa fidii ni haasofsiisna hin jedhina hin dogongorina. Isin amansiisee isinillee akka ana jibbitan isin godha. Wallaahi mucaan hin danda'amu. Kanaaf jennaan sammuu isaa sammuu miti. Sammuu Abiyyi caala. Kanaaf jennaan akkasitti isin jedha. Kanaaf jennaan akkasii sammuu Jawaar qabaatee har'a naaf naa ture. Sammuu Jawaar qabatee hin jiru. Itti hin jennu jechaadha. Kanaaf jennaan sammuu Abiyyi qabatee jiranni. Kanaaf jennaan naafi waa'ee qabatee akka bakka sammuu jechuun akka isin jettee sammuu Abiyyi qabaa jettee. Eka Abiyyi maaliif seete? Abiyyi akkaataa'eef nama fixaa jira miti. Atuu namaaf nahee ummata keenya akkasitti fixu jechaadha. Ummata Oromoo akkasuma jedhaati yaada. Atuu maazeen kiyya wargaariidhaan garuu atuu sammuu qabaatee akka kanatti ana akkam boo'utti yaadu jechuudha. Siniif galee dubbiin maazeen nama fokkotaadhaan jenne bara.
بكسر موازين كولا جاي على أكاك إجرا جالنا ينبه نتوجه يعني جالنا بكان نجاهك